Maatiyus 15 irra isa jiru lakkoofsa 21 kaasee waa'ee dubartii biyya Kana'aan tokko Hafuurri Qulqulluun waan baay'ee nutti hime. Dubartiin biyya Kanaanii intala durbaa isheen qabdu hafuura hamaadhaan jalaa qabamte. Hafuura hamaadhaan ishee qabamte kan ammoo akka isheen fayyituuf Yesuus Kiristoosin ilma Daawitii namaarii intala koo naa fayyisii jettee duukaa fiigdee Yesuusin gaafa isheen kadhattu Yesuus isa jalqabaatii fi callisee deebii otuun kenniniif deeme. Biraafuun dandeenye Yesuus na jalaa calluma dheettee hin dhiifne ittuma fuftee iyyaa duubaan fiigdi. Ilma Daawit namaari jechaa booddee isaatiin fiigdi. Bartoonni Yesuusin dubartii kana waa isheen barbaaddu kennii fi of biraa deebisii jennaan Yesuus calluma jedhe. Sababni isaa Yesuus dubartii kanatti waa kennee deebisuu hin barbaade. Waa kennee fi of duukaa buusuu barbaade. Kaayyoon Waaqayyo makiinaa nuu kennee of biraa nu deebisuu miti. Kaayyoon isaa mana nuu kennee of biraa nu deebisuu miti. Kaayyoon isaa jireenya aara galfii lafa kana irratti zanaa nu godhee nu dhabuu hin barbaadu. Gaaffii akkasii namoonni gaafatan namoota itti yaadanii ba'an otoo hin taane namoota karaarraa goranidha. Namni yeroo tokko tokko karaarraa gora waldaatti, karaarraatti gora amantiitti, amman kan argadhutti jedhee deema. Waan barbaadu sana gaafa argatu isa barbaachisu dhaba. Kanaaf wanta ati barbaaddu immoo isa si barbaachisu keera. Inni si barbaachisu Yesuusi. Fayyina barbaadu irra fayyisaa barbaadutu caala. Fayyisaan Yesuusi. Fayyisaa qabaattennaan fayyina qabdaa. Fayyisaa sana tokkicha sana duukaa buutennaan Yesuus dhimma isaa si duukaa bu'uun barbaada. Na fayyisi jireenya haara galfii jiraachuun barbaada. Sitti amanuun barbaadatu dursa. Dhukkuba kootti na fayyisii dura. Kalee kootti na fayyisii dura. Qabeenya naa kenni dura atumti qabeenya koo tokko. Atumti qabeenya guddaadha. Yesuusin gaafa jennu amantii keenyatu dabala. Lafa kana irratti Waaqa irrattis Waaqa birattis tokkoffaa kan nu godhu amantii nuyi qabnudha. Amantii nuyi qabnu nama duratti goddanyaa bira wajjin buna dhugaa caalta. Wajjin buddeen nyaachaa caalta. Nama wajjin rabtu hin caalta. Akkitti itti caaltu suufiin miti. Akkitti itti caaltu nyaata gahaa ta'e nyaachuun miti. Amantiidhaan nama si bira taa'u caaluu hin dandeessa. Galgala kana immoo amantii dhumtii tokko madda Waaqayyoo irraa dhufe Yesuus Kiristoositti namni amanu. Amantiidhuma sanaan faarfannaa dura Waaqayyoon gammachiisuu danda'a. Namni amantii isaatiin Waaqayyootti yoo dhiyaate Waaqayyootu gammada. Gammachuun Waaqayyo argatu nama amane irraati. Nama faarfatu hin amanne taanaan faarfannaadha Waaqayyoon gammachiisuu hin dandeessu. Hin amanne taanaan lallabdee dafqaasirraa turu amantiidhaan hin taane taanaan kan tuudha. Ibroota 11 lakkoofsa 6 naa dubbisi abdii. Amantii malee immoo Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Maal jedha? Amantii malee immoo Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Istimee dubbadhaame duukaa. Amantii malee immoo Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee Waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennu amanuun isarra jira. Nama tokko gammachiisuu barbaada. Amma callumatte nama si jibbu baay'eedhuma xalaata godhatee si jibbu meeshaa fi akkuma 18 akkuma iddamaa bitiitti dhaqee sarpiraayizii edha bakka dhabu. Nama si jibbutu gammada sarpiraayizii irratti. Namni buddeen sirkaa nyaatu malee sitti hin gammadu. Sirkaa dhabeennan edhes ija bakka kattaamusa siila. Sirkaa dhabeennan buddeen sirkaa nyaatee dhaggeeffadhu. Waan ta'e sirraa gargaarame waan ta'e sirraa fayyadameet sitti gammada. Waaw abaluu koo nan jaalladhaan baay'ee lubbuu koo dhaamin calluma dee namni lubbuu koo siin hin jiru.
lubbuu koo kan isa duwwaa callis akkasumatti ila waaqayyoodhaan inni waaqayyoodhaan jedhe lafa abbaa nagaa taasise malee hin qabu yaadan badin giiftii koo lafa abbaa nagaa lubbuudhaan ni baqa ani kosa malee hin jiraadhu hin jedhu lafa abbaa nagaa gurbaa tokkotu boodeen gadda OBN irraan arge taa'eeti baay'inni gurbaadhuma kana maaltu akka godheen jedhe inuman dhaggeeffadhe naman baay'ee jaalladhutu naganeedha gurbaan kun maaliif nama kana jaallate akkas taa'eetan inuman dhaggeeffadhe nama mana kiraayii naa kaffalu hin qabu maaliif jaallataa jira birriidha nama mana kiraayii naa kaffalu hin qabu hin bu'a bakka namni gaafatti duutu gaafa inni boo'u namatti mana kiraa kaffalaa fi turtetu siyyelaa du'ee nan boosse nama si gargaaraa ture nama nyaata wayii kennaa ture gaafa inni du'u wayoo jettee boossa bakka dhabamuu nama sanaa miti waan irraa argattu dhabde faayidaa sanatti du'e duukaa ni baay'een akkas ilaamma yesuusumatti gaafa sittu faayidaa sanarraa argachuuf sitta taanaan si dhiisee deeman akkamitti dhiisee deemaa jedha wangeela waan isarratti buddeen nyaachise nagaamaay buddeen nyaachisee nyaatanii quufaniiti biddeen shaniif qurxummii lama baay'isee dargaggoonni qofti 5,000 ta'u nyaatanii quufanii margarra taa'ee teteessaa saba kana teteessaa nyaatanii hidhee teteessee erga nyaachisee booda warri nyaata afaan aragate sokkeet meerre inni buddeen nu nyaachee karaa biraa mataa maran gaahan biyya gargeessaa jiru maa inni yoo mittoo siin baatee dhan ilaa yesus buddeen bara baraa ta'uu isaa beekee duukaa bu'e miti buddeen ta'e na kenneeraaf lafoon irratti harkaa nyaatanii waan quufaniif yesusitti naanna'an waa kennee fi deebisuu hin danda'a garuu kaayyoo isaa miti hin sarda namni tokko amma waa argatutti kennii jedheet gaafa fudhatu biiziin ta'edha. Hin kadhattaa biiziin ta'e maal akka duraa miti. Egaa qabeenya sitti kennee biizii taate waldaa baduurraa waan tokko hidhiitti si diddibaa waldaa keessa gaafa. Ichaa mateessa barakee hin badda kaasitu. Harka nama seerunaa qabu. Sitti kennee si balleessuun barbaadu jedhiin. Jedhi qabiti sitti kennee si balleessuun barbaadu jedhiin. Si kennee si hambifachuu barbaadaa jedhiin. Ayya. Mee warri dubbii koo isin gal guddisi ameen jedhu. Amantii malee waaqayyoon gammachiisutu hin danda'amu. Amma namoota tokko gaafa tinii keenyaan gaafa nama kakaasuuf namni gara amantiitti akka dhufu namni gara dubbii kanatti akka dhufu namni gara sagalee kanatti akka dhufu kai kana godhi sana godhi kaasuudhaaf namni kun qoosaatti nama nu beekta. Taayifoodii wayirra taa'e yookiin sammuun dhukkubsatee yookiin gaa'ilaan miidhamee hamma miidhamaa ta'utti waaqayyo waaqa ta'uu isaan baru. Nama deeni koo dhukkuba kootti nafe otuu taayifoodii ittiin fayyin bariisa. Waan waaqayyoon hin madaalin isan madaalin shishifii kana. Dhukkuba tokko buufanni hin danda'a bara. Faarmaasiin hin danda'a. Manni ogeessi hin danda'a ogeessa waaqoo makkaa'e. Waan namni danda'u akkamitti waaqoo laalta qaba. Waan namni tokko danda'u. Isinitti mee nama sadii taaneeti kadhan. Waaqoo galanni siif haa ta'u jennee kadhan. Birrii mana barumsaa waan an kaffaladhu hin qabu gooftaan. Torbanuma kana. Birrii 150. Namuu naa kennu naa kaase waaqayyo. Jibbeeffate kadhataa kana. Addunyaa jedhama inni immoo birrii qaba. 150 baasee kenneefiiti konneekshiniin jeeqniiti gali. 150 barbaaddee gaaffii namni cufuufiidhaaf gaaffii namni sii cufuuti waaqoon gaafattaaf waan gaafannu wallaalee mee nan bara waan gaadhu waaqoon koo nana manaan inni jira warreettan yookiin ilaala eessuma jira kan eessuma jira obboleessatu waaqa bagaawwan beessa jira warreettan jiraachuu isaatiin nama 23 waan namni arguu dadhabe argitanii waan firri kee arguu dadhabe argitee
وانا بوليسك أرجونا نبي أرجته غارا كنا غرس فارا داغا تابرونيا غارا كنا غرس ركنا كنا غرس سلبنا كنا غرس أبو كنا غرس قباتو كنا غرس والفينا قد سنت باليرا نما سبراتنا يميتو مغلا غلي مالتاتي ديمه وانا ميدندو واقرك سيدين إسوفي دندي سوفي وجدودين إساتدب بموسى تكني أمين جري كانت كنا مانت وما هو في دندو دوا قد كنت بواتاي kalau untadi nama kada tato kojira nama kada tejire jisa gigefat harka kaba milla kaba fayyad garu yero mali abba fatar radwan sababa kanan yero makarim makaramu boqollo kadata daguza kadata afi kadata madabara tokko bakka shanitti hodheera ngara kanani boqollo tinam gara kanani xaafi iddoo argate xaafitti naqa gara kanani daaguzaatti naqa waanuma argatetti naqeeti deema namichi tokko baay'ee garraamiidha aabbiyeeti harkaan miilla utuu qabdu amma yoomitti kadhattaa hojiin hojjettu hin nanna'u egaa argan dandeenye midhaan tokko anaaf baay'ee tole eebna mina dhagaa jiru anaaf baay'ee tole midhaan naa tole kanaa walakkaattan irraa sii qooda torban tokko kottuuti hojii na gargaari jedheen meeqaa midhaan isin naalattan kun falfalamaadhaa jedhe falfalamaa barbaadde falfaladhu wayyoo ati mee qophaa matee seedday waaqaawwan akka ambulaansiitti itti gargaaramuu barbaada fiigi kai hojjet damay barbaad barad shaakal hin milkoofta malee utuu shaakalin utuu barate utuu waan fiigin maaltu dhufam daandii kan hojjetu gosa qaba daandii kan hojjetu doozerii inni tokko ila ilkaan kana fakkaatu qaba inni tokko inni jalqaba dhufu haadheet buqqiseet isa gurguddaa kana karaa biratti jisseet hojiinsaa buqqisee jisuudha hojiinsaa dhagaa gurguddaa kaasuudha karaarra argitee beektu ishoo karaarra kaaseet gurguddaa isa jijjisseet darba inni tokko immoo isa fofookkise kan inni immoo akka akaafaa wayii qaba haxaayeeti karaarra sirreessaa darba inni tokko immoo akkas godha isa walqixxaate kana jabeessaa deema inni qofforus inni lafa dhiibu kunis kenna asfaaltii irra deemuun qaban hojjetee baatama ofii hojjetaa hin baatamee morane beekee irra hin deemu hin caccabsa waan ta'eef beekee hin deemu jedhe maalii amma selkaan qabu sansalata qabu san amma hin deemaa sir hin baatamu eentumma hojjete eetu hojjeten jedhe warri hin hojjenne hojii isaa kee han qaban kana akka viyeetiifa kana raafaa foori kana laadaa laal hojjetanii kee han qabani yoo inni karaarra karaa danke dhiibbed karaa keenya irraa ture kan hojjeteewu waa sii galaa hin jiru waan itti dadhabdee namni si jalaa nyaachaa jiru hirraan si ari'a amaan jedhi irraa si ari'a harka kerraa si irraan ari'ama jedhi maaloo ebba koo kan nyaata hin ari'ama jedhaayyaati abduu koo kan nyaata hin ari'ama jedhaayyaati milikkita wangeella dana dhaabe ragaa kooti nami 53 kan keerraa nami siika kan keerraa diinni siika kan keerraa dhukkubi siika kan keerraa abaarsi siika kan keerraa dhukkuba siika irraa siika kan keetti dabartayee wiish laaraba gaada saapraaniyaas irraa siika suuta dhiiti nama si bira jiru dammaquu dadhabdeedhiin iddoo kee irraa hidhiin kan taa'ee ture sii ka'eeraa maal heddaa hidhiin kayyedhiin iddoo keetti fiigedhe nama qabatettee taa'in hidhiin humna nabettee taa'in hidhiin kayitta deemedhe eewu nama iddoo qaba ilaa abbaa gaasaarraa hadii nama jaan
nam abaluu dhaqettee kan teesse maal abaluun faa deemanii irratti kan teesse waaqayyo dhibee dana dhabe ragaa kooti torban kana booda intalli sun deemteetti jedhu waaqayyo dana dhabe ragaa kooti maal gurbaan sun oddoo sana hin qayyarameem jedhu nama 14 irratti ergaan kun ta'eera iddootti gatamte kanaa si kaasa waaqayyo lafa nama dhabde kanaa si kaasa waaqayyo iddoo birri dhabdee teesse kana si kaasa waaqayyo Au! 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 Si casa Jesus! Au! Si arresa Jesus! Hala bacharias! Huda ni magas! Mara la batina mashay! Akasta! Meqas illama. Gamme fi me waste nama ko kot kai kot nye me tes kot me kot abdi tes kot me olba mullatan argen saba kanatti ma keessartu isinis ila argifadda hiriira me akkas hojii cimaa tokkotu uumame gaafa hojiin kun uumamu lafa hojiin jirutti warra humna qabantu baay'ata inni humna hin qabne galmeeyyuun argatu eeggifadhu carraan wayi tokko yoo dhufe dus ilmi kaabinee tokko lafa ta'a yoo ta'e kan isaa ta'a hiyyeessi nama kan hin qabne birris kan hin qabne yaalee xaarratee dhagaasaa cabsee caraqaa bita sooressi immoo kaartaa qabu miti ree maal caraqaan kama hiyyeessaati hin qabu ani iyyuu sa'u caraqaa yoo hojii wayi milkaa'inni wayi dhufe akka waraabessaatti firatutti wal waama miti ree mul'atan arge gaama hiriira balbala tokkotu banameera asiin namoota humnaan abbaan dhimmaa isa jalqabarra beeksisa kan arge isa abbaan dhimmaas isa abbaan dhimmaa isa abbaan balbala kanaa isa balballi kun asiinis jira achiinis jira garuu inni sun cufaadha asiinis hin galama garuu sammuun na duukaa bu'a garuu karaan abbaa dhimmaa nama hojii galchuudha balbala banamaa nama hojii jalqabsiisu taayiru asiin banamaa dhaka ila banamaa keetti nama wal nyaata dhimma cufaan qabu sitti cufameen namni dhimma keen qabu si banamnaan garuu si dhiibu si darbatu maqaa si balleessu sirratti qabu nama maqaa kee dhahee dhiisu hin beektu banamnaan cufaa jala dhaabatta taanaan garuu jabaadhu sillee dubbisu akkamitti nagaadhaa jajjabaattaa moofaa yoo sirra jiraate nama waaqayyooti waan ta'e kootiin sirratti bututee jooraa wayi taate miiccachuu dadhabdeennaan nagaadhaa akkam fayyaa keeti jedhu yoo immoo uffanni kun kallattiin uffanni sirraa jijjiiramu mul'anni kun jijjiiramu kallattiin wayi dhufe warruma nagaa afaanis gaataa dura si darbatu siin jedhu dhufanii balballa siin jira abbaan dhimmaa kana maqaa duwwaa eeggataa as keessaa abdii ol gal jechuu duwwaa waan barees kaadhume kottu as kaadhu abdii ol gal namni tokko faa ba'een na duukaan jirtan bakka wayyoo abdii jarri kun otuun maqaan abdii waamamin abdii qabu gaf tokko dudduubatti deebise abdii of dudduubatti qaba meeqaffaa ragale maqaanoo asii waamu fedha abbaa dhimmaa waamuuf jedha eebbi kun kan kutadhanii gubboodhaan namaan firaan abdii dudduubatti dabarsan ilma hiyyeessaati iddoon kun isaaf hin malu gubbaadha ammoo chaappaan rukutamaadha kan abdiitii asii immoo nami waltumaa jira kan nama shaniiti taara sirratti ilaala
dhaggeeffadha. Kunis isa kanatti aanuuf carraan kun kan goote dheet abdii darbatee duuba dabarsa. Darbadhu. Meeqaffaarra gale? Sadaffaarra gale. Abbaan immoo maqaa waamuuf dhimma wayii keera biiroo keessa waamuun jalqabe. Hiriira garuu qabatanii. Hamma kanatti warri firaa, warri gubboo, warri namaan deeman abdii ammas arfaffaarratti dabarsan. Egaa amma akka ijaan mul'atutti abbaan immoo eenyutu milkaa'e? Isa namaan darbe. Fakkeenyaaf isa akalattiidhaan dhiibee darbeetu tokkoffaarra jira. Inni Waaqayyoo jedhe yoo isatti darbaa jira. Arfaffaa. Otuu achi maqaan hin waamamin asii gammeen carraan kan kooti abbaan namni mee humna qabuun si dhiibuun ni sun. Humna qabuun duubatti dabarsee ammas. Abbaan carraa tokkoffaa ba'uu qabu ture ee'uudha. Ni Waaqayyoo barbaade ee'uudha. Kan Waaqayyoon barbaadne immoo abdiirraa dhaabateera. Diingata. Dabbarcuma kennaanis. Achitti darbe dafi. Ilaa dhaggeeffadhu. Biiroo inni asii tureera garuu maal ture? Cufaadha. Inni banaanoo banaadha garuu maqaatu waamame. Iddoon kun hin toodhe abbaan immoo achitti darbe. Akkuma jirtaniin as galagalaa gaafa jedhu meeqaffaadhan? Harka kee achi as qabi. Har'aa kaasee dhimmi kee akkas ta'eera. Maaloo lafaa kayyoo ofirra naanna'i. Dhumaa fuudhee tokkoffaana godhe jedha. Jalqabarra na kaa'e jedha iyyaati. Nama milkaa'ina godhe jedha iyyaati. Ameen kan jette sirraatti ta'eera. Sirraatti ta'eera. Yeroo sadii ililcha tokko. Dhaaba lama. Dhaaba sadii. Guyyaa sadii gidduutti harka kee irratti ulfina agarta. Guyyaa sadii gidduutti balbala banamaa harka kee irratti agarta. Sii baneera jedha Waaqayyo. Sii baneera jedha Yesuus. Mul'ata kanan argean. Warri sitti cufan eebba sii baayisu malee. Kallatti si jijjiirsisu malee eebba sitti hin cufan. Kallatti si geeddarsiisu malee. Karaa biraa sii dhufa malee. Daandii biraarraan sitti dhufa malee. Alana nama ta'uun kee dirqama. Alana lafaa ka'uun kee dirqama. Yoo siin cufan asiin dhufa malee. Yoo siin cufan asiin dhufa malee. Karaa kamiin dhufa malee. Asiin naanneessanii yoo cufan asiin dhufa malee. Dhimmi keenuma milkaa.